السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مني أنا ديدو مقالا شيكي بقرب بقيا راتي نسنجي. آمين. أكو ما يدتم موادران غافا أمجي كراني رجب رقدمي سغلي يرو دبر سغنتا مسجد بالجد في مدرسة في جالسة مسجدة جدو غلا قرأتشو دان كنجل كبه أرى كنو على كلام مسجد أسديجة لفظ بريتة مسجد كرا غري قرأتيتي أما كنو سغنتام بريدان دوزريد أن الجل كيا مجرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أسمر هدو وننو إن الرام فني ومننا نوددا كيسة ترجمتن درسا إنجنير غالي راجل كبه akkasuma ustaz Raayyaa Abbaa Macaa Haji Abdul Qaadir Baale ustaz Sufiyaan Dr. Jeelaan namoota naannolee adda addaa irraa kan maqaa dhoofne fixuu hin dandeenye namoonni gumaacha adda addaatiin nu jidduutti argamtan gumaachi keessan dadhabbiin keessan hojii eegalee jira takbiir Allahu Akbar akkasuma majlisa aanaa dedoo Sheekh Mustafaadhaa fi akkasuma koree masjidaa akkasuma hangafoota masjida kana aanaa dedoo magaalaa Sheekii jalatti argamtan ofuma keessanii al tokko hamle الله أكبر الله أكبر الله أكبر Wareegni keessan ammallee nu bira dhaqqabne hedduutu jira waan ta'eef kana bu'uura godhachuudhaan waamicha maqaa rabbiitiin namoonni nu wareegdan akka galii keessan niyyaa keessan akka nu qaqqabsiiftanuu jennee maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Allahu Akbar. Akkatti yaadame ol ta'uu danda'a waan ta'eef namoonni adda addaas akkaawuntii keenya ni maxxansira gargaarsa guddaa akka nu gootan ammas maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi galmaan nuuf haa ga'u. Rabbi Islaamil kees masjida keenya fiixaan rabbi nuuf haa baasu ulamaan kaasirra leenjee bahu imaamonni daa'in kaasirra leenjee bahu rabbi nuuf haa taa'is carraa muraasa gara majlisaatti isin deebisa. Allahu Akbar. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Haasaan bal'aanii fi haasaan bareedaan miidhagaan haasameera hangabaabinuma wannan jedhu ummanni magaalaa Sheekiidha aanaa Dedoodha kan godina Jimmaa keessatti argamtu masjida Bilaal ijaaruudhaaf fi madrasaa Bilaal kolleejjii guddaadhaaf kolleejjii cimaa ijaaruudhaaf qophoofnee muhaadaraa guyyaa gaafa amajjii 10 gaafa Rajaba 29 qophoofnee si waammannee jennaan ummanni bebbeekamaan qaqaaliin ulamaanii fi majlisni Oromiyaatiif majlisni godina kan aanaa kan federaalaa nu biratti argamtanii turtanii akkuma sana ulamaaniif abbaan qabeenyaa illee irratti kan argamee ture amma kun masjida diignee bakkee jirra ijaaruudhaaf ol kaanee jirra waan ta'eef birriin maallaqni harka koree keenya gale ammallee muraasa waan ta'eef birriin baay'een bal'aan bakkee jira kanaafu maqaa rabbiitiin nu gargaaraa bukkee nu dhaabbadha waan waadaa galtan sana waadaa keessan nu guutu'a keessumaan keessatti ijoolleen magaalaa Shariifii keessaa ganda aanaa Dedoo keessaa deemtan kan Saudi Arabiyaa keessa jirtan kan Yamanii keessa jirtan kan Awurooppaa jirtan kan Ameerikaa Ingilizii jirtanu maqaa rabbiitiin isin waamneerraa nu gargaaraa magaalaa keessan guddisa masjida keessan ijaaraa markaza diiniidha markaza ilmiidha ijaaraa rukanatti nu hirmaadhaa bukkee keenya nu dhaabbadhaan isinin jedha jazakumullahu khairan wa ahsana ilaykum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akkuma jarri hangaftoonni amma dabarsanii kunooti inni alaa jirtanii bakkeetti salaataa jirra bokkaa keessatti salaataa jirra isinuma abdanneerra siniif rabbi isin gargaaru waan waadaa galtan hadara akkanuu galchitanii jettanu ilaalaa kana miidiyaadhaan wamti ilaaltanii jirtanu akkanutti salaataa jirru bakkee keessa jirra qorra keessatti salaataa jirra isinuma abdanneeti rabbi isin gargaaru waan waadaa nuu galtanii jettanii akkuma takkatuu nuu galchidan masjidni kun nu xumuramu maqaa rabbiitiin isin gaafadha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yedduu makana keessa nu ergitanii jennaan masjidni kun fiixanuu bahu maqaa rabbiitiin isin gaafadha rabbi isin bira jiraatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mashaallah. Mashaallah. Akkuma kana Ustaz Sufiyaan kanan xumuraatti isin faana jirra jettanii waadaa nu galtan akka du'aayin isin faana jiraattan injiinar Gaalis mashaallah nu hordofaa jira akkasuma namoonni naannoo adda addaa jiraattan akka dhimmi masjida kanaa dhimma keessan ta'u maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ijaaramee bareedee baanaan kan gammachuudhaan irratti wal geenyu rabbi nu haa taasifatu. Ofumaa keessanii takbiira. Miidiyaa barakaa nu jidduutti argameef mi'al tokko takbiiraanaa jedha. Ammas dabala.
ميديا بركة كان أستاذ فايزين درفمو والله لفع علماء برباد لفع داعين برباد لفع مساجين أرقام هند رتنو أرقام ميديا كان ربنا فقدس ميديا بركة كان استوديو قدام أبتين ربنا أجرسس آمين بوتارا كل إسلام أجرو علماء أجرو إيه سجد قوتي بادية كيس سجد بيه بوتارا مني باجة تفرت مريض نقله والله باجة تملا ديما ميديا بركة سنغال أجرمتي نمني ورابي تكورا بوداف أولا ولي قالت قتيل أمرن ديم إنكو ورابي فتاة أوفي ساتيب ديما جرا كان فانا قرأ چوران ميديا بركة ميشالي غرا غرا رفو مكوبي فتا جرا كما ربطة كما فرتما أولين لكيد إنقده فرته إن شاء الله ميديا كانس قريد آمنا ميديا كن كفيتا وربنا عطايس الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمساس إسلاما ميديا بركة مدى سربيدا كنو بركة كمالي ساتي هوي غردكا تمساس إسلاما ميديا